kana keessa waa'ee jara lamaanii kanarraa sooshaal miidiyaa irratti hedduu deemaa jira. Wantoonni hedduun irratti haasa'amaa jira. Maaloo jenne ijoolleen lameenuu osoo waliin fuutee walirraa bareeddii maashaallah. Namuu maashaallah irraa jedhu qaba malee maaliif inni Harargeedha isin Baalee maaliif wal jaalatanii maaliif sooshaal miidiyaa irratti wanta hin taane waliin haasaa jedha namni tokko. Haa ta'u malee mucayyoon tun dursa abbaa manaa qabdi turte. Abbaa manaa saniin guyyaa keessa wal dhabanii gargar ba'an akkasiin jettutti sooshaal miidiyaa viidiyoo isii tokko ni jira. Viidiyoo san irratti akka addaan bayan dubbatti. Haa ta'u namni tokko erga tokkoon addaan bahe tokko jaalachuun dirqama. Maaliif jennaan isiinis ijoollee qacalee reef lafaa dhufaa jirtu sana waan taateef kanaafuu mucaa kanattis wajjin yoo bultee jaalatan homaa wanti sirraa badu tokkos hin jiru. Akka mataa kiyyaatti hedduu waliin jaaladhee jira maashaallah. Hedduu walirraa tolanii rabbiin galmaan haa ga'u, ija hamtuu rabbi irraa haa qabu jedha. Asitti aansuudhaan namni gama chaanaalii kiyyaa haaroo dhuftan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Koottaa gama maatii kootti dabalamaan affeerraa kootii itti bashannanaa isiniin jedha. وجمن دالجوه